Ashamaa fuuna dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala Biiftuu Miidiyaa. Jirra jirtuu jecha nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Odeeffannoo yeroo ammaa qabannee isinii dhiyaanne karmaan gaditti isin dhageessisa. Bal'ina isaa akka ittaanutti isinii dhiyaata. Raashiyaa fi warroonni lixaa hidhamtoota walii hiikuuf walii galan. Bulchiinsi Baayiden hidhamtoota walii hiikuu irratti Raashiyaa waliin walii galteerra ga'u miidiyaaleen USA gabaasan. Biyyoota lixaa fi Raashiyaa gidduutti walii galtee raawwatame kanaan walumaa galatti hidhamtoonni 24 ni hiikamu jedhama. Kanneen keessaa immoo lammiileen Ameerikaa 3 Raashiyaa keessatti hidhamanii jiran ni argamu. Lakkoofsi namoota warra lixaa Raashiyaan hiitee har'a gadhiisuuf walii galtee 12 ta'uu namoonni kun galgala kana gadhiifamanii gara Jaarmaniitti geeffamu jedhameera. Gama kaaniin lammiileen Raashiyaa 8 irra hedduun isaanii tika Raashiyaa waliin hidhata qabaachuun kan shakkaman gadhiifamuun gabaafame. Raashiyaa fi warroonni lixaa hidhamtoota yoo wal jijjiiran kun kan jalqabaa miti. Akka ogeeyyiin hariiroo alaa jedhanitti taateen kun hariiroo warra lixaa fi Raashiyaa wayyaa jira jechuun miti jechuudhaan dubbatani. Oduu biraan sirna geggeessaa Haniyaa irratti Ayatolaan haleellaa kallattiin Israa'el irratti akka banamu ajajuun gabaafame. Hoogganaa siyaasaa garee Hamaas kan ta'an Ismaa'il Haniyaa Iraan keessatti ajjeefamuu har'a Tiraanitti sirni geggeessaa raawwatamaa jira. Kadhannaa magaalaa Tiraanitti godhame kanaan kan dursan hoogganaa olaanaa Iraan Ayatolaa Ali Khameneidha. Lammiileen Iraan 60,000 hedduun lakkaa'aman geggeessaa Haniyaa irratti kan argaman yoo ta'u awwaalchi isaa Kaataritti raawwatama. Miidiyaaleen Ameerikaa Ali Khamenein Israa'el biyya ajjeechaa kana raawwatte jechuudhaan kallattiidhaan haleellaan akka irratti banamu ajajaniiru jechuudhaan gabaasan. Haleellaa daangaa Iraan keessatti raawwatame kanaafis gaafatamummaa kan godhan Israa'el ta'uun gabaafame. Israa'el ammatti ajjeechaa kana ilaalchisee wanti ifatti dubbatte hin jiru. Oduu biyya keessaa daldaltoota carraa kana seeraan ala fayyadaman irratti tarkaanfiin akka fudhatamu qaamoleen seeraaf dirqamni kennameera jedha Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed imaammata diinagdee haarawaa irratti qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin wayita mari'atan daldaltoonni haala uumame kana akka carraatti fayyadamuun seeraan ala dantaa isaanii galmaan gaachuuf hojjetaa akka jiraniif akkasumallee warroota hojjetaa jiran akka of qusatan hin hojjenna jechuudhaan dubbate. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed erga mari'atanii booda yaada kana miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaanii irratti maxxansani. Riiformiin diinagdee waliigalaa irratti taasifame addatti bahee bakkeedhaa kan ilaalamu osoo hin taane kan waan hunda hammatu jedhani. Falaasama hidhamuu keessatti waan guddina waliigalaa hunda fayyadu fiduun ni danda'ama. Erga gadi fageenyaan madaallee booda imaammata kana hojiitti hiikuu eegalle jedha Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Xiyyeeffannaan keenya harka qalleeyyiidha kanneen saaxilamootaan gargaaruudha jedhan. Garuu milkaa'ina riiformii diinagdee kanaaf hirmaannaa fi qindoomina qaamoleen hundi oomisha alarjii fi galii guddisuu keessatti taasisan bu'uura guddaadha jedhani. Kana keessatti daldaltoota carraa kana seeraan ala fayyadamuu barbaadan seeraan akka gaafataman qaamoleen seera kabachiisan dirqamni kennameeraaf jedhan Ministeerri Muummee Abiy. Daldaltoota seeraan ala irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu qaamoleen dhimmi ilaallatu hundatti himuu kan ibsan Ministeerri Muummee dhimma kanarratti tarkaanfiiwwan dabalataa fuulduratti ni ifoomu. Kanammoo karaa miidiyaa biyyattii hordofuu akka danda'an uummata biyyattii. Odeeffannoo biraan abbaan daa'ima isaa umrii waggaa 10 deddeebisee gudeedaa ture hidhaan adabame. Abbaan daa'ima isaa gudeeda hidhaa waggaa 25 ta'uun adabamu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise.
al takka takka waan gurraaf dhaga'uun ulfaatutu mudata garuu dhugaan jiru uummanni yakki akkasii akka jiru beekuu fi of eeggannoo akka godhuuf namoota yakka akkasii irratti hirmaatan saaxiluuf poolisiif odeeffannoo kennuu waan qabuuf odeeffannoo kana gabaasna jedhe jalqaba poolisiin magaalaa Finfinnee yakki kun kan raawwate magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Laaftoo aanaa 9 naannoo Cuuphaa Yoosef jedhamuttidha. Daa'imni umrii waggaa 10 abbaa isheetiin gudeedamteen qorannoo yakkaa irratti hubachuun kan danda'ame abbaan ishee irra deddeebiin ishee gudeedaa ture. Qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Laaftoo qindeessituu qorannoo yakkaa fi dhimma dubartootaa fi daa'immanii kan ta'an Inspektar Maskaram Ibrahim yakkamaan daa'ima isaa kan gudeedaa ture yeroo haati ishee pilaastika bishaan keessaa dhume qaruuraa pilaastikaa funaanuuf baatu ta'uu himanii mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa dhaddacha naannoo Laaftoo qorataa turuun hidhaa waggaa 25 adabameera jechuudhaan dubbatanii dhaggeeffattootaa fi hordoftoota odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaata. Hanga oduu biraatiin walitti deebinuun nagaan nu turan affeeraa gama kennaatiin.